miila qabee jedhe sodaatuun jedha. Kanaaf leenca arginee Jawaariin arginee yoo buufa osoo bitin galle dubbiin hamtu akkasi quba qabaadhaa warri hin bitin yoo xiqqaate ka afaan Oromoo dhumachuu qaba. No, the other mic is on now. Sagantaan itti bakka biraatti illee dhaamsi nu ga'e laayifii nurraa dhaabdan jedhanii laayifiitti deebineerra fakkaata. Warra Minisootaatti jedhanii isin ajaa'iba warri Minisootaa kun lakkoofsa nu caalaa hojii irratti ammoo nu ga'u. Kana onnee naannee dubbata. Ragaa lamaa waliin tokko gaafa hiriiraallee nuti galma guutee isaan caale kana Koloraadooti ofiin boonte harka ofiidhaa. Gammachiis baasii garuu Hin dandeettu. Minisootaan Oromiyaa dhiqoo jedhanii mire Dhugaa. Udamooyumaa jenna handhuura Oromiyaatii jennaan. Koloraadoon Hin sobne Koloraadoo. waan biraa dhiisa Aminaa galatoomu. Namnumti bakka biraa jiru guyyaa Koloraadoo ani amboomee jedhe. Namni amma dura maqaa dhoomnesummaa jedhe na amboomsaa jedhe ka amboomsee Koloraadoo amboomuu jechuun beektu. Lokola naannawa keenyaatti nama gosti diinsitee eegasii gosa deebistee amboome jedhan. Namtichi gaaf durii nuun jedhe kun haadha amboomsinee jechuudha. Ka girrisaa nuun jedhe haadha maal nuun jedhe? Maal jedhe? Lammummaa laa kennaa jedhe Koloraadotu kenneefii bire. Abbaa girrisaa ati abbaa Koloraadooti ilma Koloraadoo ka moggaasaa. Akkanaami ilma moggaasaa godhannee jirra amiin itti naatee. Game waasii garuu kun jalqaba bar hin dabalanna. Tokko tokko jala jalaanillee gubbaarraanillee hinaasofnu tokko warra mootummaa keessa jirullee warra 4 kiiloo keessa jirullee warra boosanaallee lafa jala jalaanii taayyaa bichaadhaa miti ganaa salphii kan tokko tokkoon. Galatoon kanaafi eega amboomse ammoo ilma keenya ka Koloraadooo ka Denbarii jennamu ka Arooraa jenna. Ka Denbarii jennaa jechuudha. Akkanaafi Maqaa Koloraadootiin fudhannaa. maqaa Koloraadotiin fudhannaa magaalaa guddoo isteeta keenyaallee Koloraadoo Denbarii guyyaan har'aallee guyyaa addaatti dhugumatti. Guyyaa kitaaba qofa waan bitte warri bittan kitaaba qofa bin seenaa Oromoollee bittan seenaa gooticha keenyaa Haaceellee bittan. Awwanni eegaa ture namuma lama ka maqaa isaatiin kitaaba bitu eegeetu. Haaceen yeroo hunduma eessa jira? Eessa jira? Onnee Oromoo keessa jiru. Onnee goototaa keessa jiru. Kanaaf hin irraanfanne warri jettanii yaaddan dogoggortaniirtu. Haaceen jiruu teenna haga nuti jirru usuu yaadatamu jiraata. Ka akka isaa kumaakitti nu haa heddummeessu ijoollee isaa bakkaan nu haa ga'uu jennee jechuudha. Gootan yaadatanii biran akkasii miti. Kanaaf maqaa dhoofnee jecha akka Koloraadooti. Namoota tekstii naa godhe maqaa isaatiin bitadhaan haa obsaa jedhe na fakkaate. Maqaa Haaceetiin abbaan kitaaba bitatu kitaabni bana ishee badruu bitatanii dhufaaranii na fakkaate. Laalaa hin jedheere namni lama maqaa ofiitiif maqaa isaatiin abbaan boonsituu Abdallaa Aabbuu duratti ati boonsituullee warra ililchee Jawaarii sifate keessaallee tokko takka naa jedha. Nama achi taa'ee haga ammaa tajaajilaa nu keessaallee lama naa jedha. Sadaffaa maqaa ofiitiif maqaa maatii ofiitiif maqaa Haaceetiin kitaaba tokko bitan. Galatoomaa jedhaan amilee naa kennaafi. Itti aansuudhaan boosa kiyyan beektan Abdurrahmaaniin adda boosa abbaa bokkuu alangee arsii harkaa qabaa gadaan keenya qabaa isin ajaa'iba. Abbaa ayyaan tufaallee itti falmuu sodaatan na fakkaate innillee maqaa maatii ofiitiin maqaa taayyeetiin maqaa Haaceetiin kitaaba tokko bitatee hamilee naa kennaafi.
أما كايرون أغلى توماني كتاب آني غاف درا غاف إني شنتما سن ودني أودر بره غاف شنتما أودر بره دوبا كتاب ني كيلي في دنيا غما إما ديما رسمه كي إما جاني أسينا برنجين أني لين كام كتاب ني أسمنا تا وبكبرات بقرامو أنا مو دولار دبشاني أكثر من تلين ناچو إن شاء الله أنا تو واجه ترى بدر كتاب أرلي بتدي بدنا ملك من تدبين جرتين وأنا أبان بربادو سن كايو وريحنا كمان بيتن بثور بام بيتن أبين نما كنا رجالتين كبجنو تجواري إفكم جاللا إسام كم إفاجة إسام كم نوفي سينا كتاب كنا جيرانه رترمات وطاب نمني كمانيله كمالمانيله نال أمين كمالا باس إيران هم وانت كنا نموجودو هاوي إسام كباني كبجة جواري كباني ور شبادرو دبلته إبان كبيتة دبلته وانت كيسنو ألتك أنا أبودا قوتني في أميلي كنا إيرا ديجانه أنا اللي سنبرا واقعا قالتوما سجنتا إتالو دقيقة مراسة نوافا يبتني بولي كنا جوار قبايا جرام قالنا تقول بيت نمني واقعا أنا كنت في اليوم لدي ما بربان سنين إنتي قالنا نجرتي دقيقة ما هكا تاتين روبسا ورد آفتن نمتا لو تاني نما نجيفتن أنا من تاسو في اللي بريدة تاتي ونفاتا ومتكينا كولورادو تيا ربي سناورسي ولين جيران لي بكديم نفكنا رب دورا قدو إنتي دي Tole, kanatan Sudan, Oromo wan jettu mukarram muka korani namarra nama barani jedhan. Shebadruun erga ganamaatis dhaabataa jiranii haasaa irraa dhumaa isinillee galateeffatanii ufillee galateeffatanii anallee galateeffatanii Jawaariin akka isin marruu eeddan sagalee isaa bobeettiisan akka asiisinin dhukaas gamanumaan gara Shebadruu dabarsaa Shebadruu hamilee naasimadhaa Shebadruu irraan Jawaartu nu dhiyaata ulfaadhaa wayyooma. أما يروم جت وأمنا سوامني في سمبران سندو فينا جوار أكو مش البيتن أبصار سبا كربي بداس أوروم وكن كواس إثيوبيا تربي كن أكتر إيست أفريقيا دلقو دندو كات دندي الدنيا ولين دلقا جرو ربي دوكنه الراس أولي نمو ربي أوفي دمبر كولورادو إساس مني داتي باسه دولنا ما يرو روح إنجرا تربي دوكنه إسابولين تنفيده تناف أما جوار سينا إسا درتي مختار أقام تو قرأ تطمئ جرا ودي سنبه قبضان هذا إني اتعانا فارتي كفاو تأي أكبيات دلقا جرا أكبيات أمو نما سياسة إدلي الدنيا مري أجيسة ولين ديما جرون كون أكا متى إسات دلقا جرا كفارتي تبارتي كفاو اتعانا تأي دلقا جرا تأيني دلقا يكون سنبيتن
godina Arsii Gommoggaatti dhalate Jawaar urga gaafa eegalee irraa hin beektanii qabsoo Oromoo addaan hin dhaabne qabsoo Oromoo gaafa isiin biyyatti mootummaa wayyaaneen beektanii ka East Afrikaa keessatti namni mootummaa kana buusuu danda'u hin jira jedhamnee hin yaadamne qeerroo keessaa alaa walitti qindeessuun tokko godhuun gartee jijjiiramni harka micciiree akka dhufu godhe ka godhe Jawaar Muhammadiin rabbi jataa isaa deemu jennaan. Jijjiirama argame san ba'eetti dhiisu jedhee asii ka'ee biyyatti galee mootummaa Abiy Ahmad olii jijjiirama dhufe sana akka gartee hin qisaasamne godha jedhee biyyatti galee haala sana irratti osoo dalagaa jiru deebi'ee haalli jijjiiramee ajjeechaan akkuma isin argitan hidhaan dararaan biyyaa buqqa'uun wanni kun hadha deebi'ee haaraatti waan deemaa jiruuf Jawaar gartee qabsoon sun ammas haaraatti itti deebi'ee akka isii kana karoorsutti dirqamee waan jedheef hadha waan kanaaf walii gad deemaa jira jechuudha. Wanni nu beeku qabdan hawaasni keenya Jawaar akkuma inni jedhee kitaaba gurguratu walii gad deemaa hin jiru. Nuti hadhi hawaasni akkuma isin beektan Jawaar kitaaba kana magaalaa kana nutti ergee isin warri dambar kitaaba ganaa isin ergee jira. Kunoo isinitti jabaa yoo nuun jedhe hin beeknaa wal beeknaa wal geennee kitaaba kana waan goone bakka inni jirutti waan feene itti erguu dandeenya jechuudha. Hadha inni ka magaalaa kanarra deemaa jiruuf alarra ka deemaa jiruuf hawaasni keenya tokko dammaqsinee qabsoo sana gara isiin deemtu ummata keenya kan hubachiifnee akki alaalaalanii fi akki keessi jiru akka garaagarummaa jiru ummanni keenya haalaallee hubatee ka keessaallee akka hubatu waan kana walitti qindeessuuf deemaa jira malee haajaa biraatiin jechuudha. Kanaaf Jawaar wanni isin beekuu qabdan rabbi uummattillee beekumsa kennee fi siyaasaan kun garam deemtii akkamitti qarree sirreessuu dandeenya yoo garamitti bocne Oromoos sabaaf sablammii biyya saniis akka Itoophiyaatittis Itoophiyaan nagaa maraa mirga maraa eeguu dandeettu akkamitti bocamuu qabdi ka jedhuun haaraan seenaa harawaan diizaayina godhee itti deemaa jira jechuudha. Diizaayina inni baase keessaa tokko maaliif deemnee hawaasa alaa kanaas dammaqsinee hamileen uummata Oromoo bu'ee jira. Kalee waa tokko mirkaneessinee jirra jedha Jawaar gaafa biyya galu. Kaleessa Oromoon tokko ta'ee qabsaa'uu hin danda'u ka jedhan tokko gooneetti mul'ifnee jirraa jedha. Oromoon qabsaa'ee ammoo hin injifatu yeroo jedhan injifanneetti mul'ifnee jirraa jedha. Qabsoon Oromoo biyya ijaaruu hin danda'u biyya diiga yeroo jedhamutti akka inni biyya bulchuu danda'u itti mirkaneessinee mul'ifnee jirraa jedha. Hadha ammoo jijjiiramni kalee qabsoon qeerroo fi qarreen Oromoo dhiiga itti qisitee lafeen itti cabee dhufe sun bakka saniif duuba deebi'ee ajjechaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru biyya isaan buqqisuun ari'uun suukaneessa haala ta'een uummata kana gartee jiilchifonni godhamaa jiru haaraatti mootummaa Oromoo himata jedhamu kanaan nurratti ka deemaa jiru kana waan kana dhaabsisuu qabna. Itoophiyaa tana keessatti Itoophiyaa walaba kan mirga Oromoo eeguu dandeettu kan sabaaf sablammii eeguu dandeettu ijaaruu qabna yaada jedhu ifaa ifatti dalagaa jira jechuudha. Kanaaf wanni inni amma deemaa jiruuf kana fakkaata. Bal'innaan hadha ammoo Kolooraadoo irratti ammoo maal haasa'uu qaba uummata Kolooraadootiin maal jechuu qaba waan jedhu ammoo isaaf dabarsaa kabajaan hamilee guutuummee Jawaar gara waltajjii dhiyeessitanii harka kennaaf meeroo tokko ol kaa'anii. Eenyu yoo galatoomna mee ol ka'aa haga inni ol kaa'uutti olma jedha inshaalla. Saameeraa teessanii hamilee Jawaar Muhammad gara waltajjii hamilee inshaalla. Hedduu galatooma hawaasa kennaa. Isa hamilee akkam ooltan. Nana geessanii? Nana geessanii? Ayya ulfaadha. Osoo mallatteessuu harka irraa argite. Hedduu galatooma warri Kolooraadoo. Cabbii isinitti fide moo isinii fide? Yeroo naaf dhufu hunda amiin kalmaan naa baana. Cabbuma dhufa oola. Ati Minnesota irraa waan dhufu fe'atee dhufu jira fakkaata. Kanaaf ni fa'aa isin gaafadha guyyaa si jalaa balleessu garuu cabbiin sun isin doonguudhaaf akkanatti baatanii simachuu keessaniif deeggarsa keessan agarsiisuudhaaf kitaabas buufatanii dubbisuudhaaf dhufuu keessaniif hedduu galatooma hawaasni kun hawaasa galata guddaa qabu.
Ada jalqaba dargaggummaa irraa kaasee gara Oromoo OMN yeroo Oromoo Piroosesa yeroo adda addaatti mariidhaafis gargaarsa keessaniifis yeroo ol turnu akkana dukkaatanii ba'uudhaan hamilee keenya dhiisisanii deemtanii keessattuu kakuma lamaa fi kudha sagalii irraa ni yaadattanii kuma lama kudha sagal sagalee akkam Sen. Ammo akan wayya mo? Wayya? Jiru. Me? Wayya? Ye. Kuma la kurasa kalian nak tadi kapan nanti dulu turun tuh. Wah, ini tuh kayak seperti itu, Tahu? Sarung dan jiban ni. Bus ni kau sebelum orang beresu boleh ada di mana deh. Ajaib orang. Unda aku pak golek deh ni. So apa dia? Hari apa kes aja tu? Asal bifaran, asal naran, baru chapter naran, bukan naran. Kes ini je tu. Kitab ni apa fin? Wana gamau jindaling. Urutan dabran keessatti qabsoo gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hojii hojjenne kan keessatti galmaa'edha. Mariin amma goonu immoo boqonnaa qabsoo itti aanu kan uummata keenya qabsoo lamma dura godhaa turre kan murna alagaa murna ormaa jala roorroo uummata keenya irra gahaa jirtu irraa kaasuudhaaf irratti hojjechaa turredha. Kan amma godhaa jirru immoo murna nu keessaa bahe kan garuu dantaa fi fedhii uummata kanaa neeyne kan dantaa fi fedhii uummatoota biyya sanii neeyne kan mirgaa fi walabummaa uummata sanii neeyne kan olaantummaa nam tokkoo ijaaree uummata cafaqee saamee ajjeesee jiraachuu barbaadu ofirraa kaasuudhaan sirna uummata keenyaan malu kan uummata keenyaan gitu kan dandeettiin isaa uummata keenya fakkaatu kan hojii maanni isaa maqaa uummata keenya ol kaasu kan bulchiinsaaf tarsiimoonsaa maqaa saba kanaa kabachiisu dhaabuu irratti fuulleffannee hojjetaa jirra jechuudha. Haalota amma jiran waan tokko hubachiisuun haala biyya sanii hubachiisuu yaalaan jira. Namni keenya hubadhaa biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Warri hagammaan hubatin kan eegate viidiyoolee baay'ee turan agartee jirtan. Biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo diinagdee hamaa jira. Rakkoo nageenyaa hamaa jira. Rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha. Osoo itti wayii waan qofa qabdanii osoo kadhannu biitii tun gara sirna abbaa irra deemuu hin dandeessu. Biitii tun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsaa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiifis ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo himannu isin tiyoorii malee waan qabatamaan beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee dimookiraasii fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan. Karaa fudhatan maal galcha? Dura Oromiyaa keessa mormiin itti ka'e, fincilli itti ka'e. Qeerroon baaddatee aangoorra isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii qeerroon aangoorraa baase sunis qawwee qabatee itti deebi'e. Tigraay lollee gale. Warri isaan buuza baafatanii nus warra Tigraay cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii practically haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarii tokko birrii 27 ture. Har'a eega keessa guyyaa jijjiiru jiraatti 153 jira.
namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Xiqqaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kurlaan waan shenfu. Viidiyoo sanbani waan namoonni argan keessa haala dinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seena officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasii gallakkisoo kan dhiqan. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan dhuqabta. Bobaa guuttachuudhaaf mallakeetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhidee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru. Waligala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru. Kan kanaan meeshaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamuu bobaan hanqachuu qofa miti. Uummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessu yoo ilaaltan. Waggaa lamaan irraa yaada maraatutti akka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedha. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashtan ni beektan gara maqii kana naannoon sun fuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo sanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beeytanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uu hin barbaachisu. Uummata kana dirqanii qamadii facaasan. That 2 years ago. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pireezidentiis gabbeebii dhaadatanii geeraran. An Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara roobisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000 6,700 gurguratan. Hedduu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti aanu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni maqii fi naannoonni sun lollee akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadiin kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa dabre maal godhan beekanii shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiranii biyya alaa ergina jedhanii uummata dhoorgisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jedha. So waligala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalagan. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daaspooraan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam takka maatii akka tajaajilu. Har'a $100,000 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalu yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha.
kuno sogee fi egaari inni ke barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala sanko zon sein saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumama taasisu kun bar wanta xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundi irra caalatti Oromiyaadhaas mul'ifatamee dalagaa beektaa. Fakkeenya qamadii nama reefu isin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kana wajjeesu kunoo nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu idi fureen shanee jedhanii mataa keessa dheera. Ni jeesa akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda darabu. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaru sun baru fayya qabdi. Opinion dur abaru wayyaane to ergata maa ergamtanii jecha tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu. Kadura wayyaane to ergata jara ammaa ngora jirtu kan sheeyxaanatu ergatu jira malee they are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone dhiirumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra gaheetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhata. Daytuu keessas naayee miti. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechanis hin jilchu maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu hin qabu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii bisaasora qofarratti mirkanne. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaatu fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galee itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaan macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadadoof caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine uummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaa irratti nagaa akka argatu ollaa isaa irratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu ijaaruudhaaf martifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma. Tole
Ulfaadhoo galatoomi jennaan Jawaariin hafuura isaa rugaaya san sagalee isaa baroontuu akka qeerransaa san bookisaa akka leencaa san dhageettaniimi kanumaan ka yaadaa ture maal jettanii reebee hamilee ho'itu tole egaa hagana hafuura nu baafate fuunfanne amma qajeelumaan gara gaafiif deebiititti deebi wanti naa gootan namni tokko gaafii namni biraa gaafate irraa kan deebine nama tokkoof daqiiqaa tokko waliin kennine yoo akkam ta'e yoo garaa laafneef daqiiqaa lama akka itti fuunu kame akka itti fuuna deemnee gara kanam nama lama asii nama lama gara shamaraniiti nama sadii kanaafuu please gaafii qara gaafatamee bakka biraatti jedhe hin gaafatannaa yoo dammoo gaafii yookaan yaada tokko qabaatan nama tokko dabarsa. Yaadni isin dura dubbatame kan isin jechuu feetan sun yoo jedhame nama biraatiif dabarsitanii haajaasan hin takka gara danaa dhaabattu waliyyii lama dhiifama maqaa kee beeku isa sadii marra shayyaa afurii shaalloo shan isin naa booda gara na deebi'a isinin deebi'a marsaa lamuun yoo jiraateef gara kanaaf duuba sanii maqaa kee harka baastee turte haadha ayyaantu ati lammaffaan isin garana naa dhuftan warri amma maqaa ta'e yoo kana gabaabsinee deebi'ee marsaa ittaanu deebina warri maqaa isin ta'e as naa baya akkuma jalqaba maannaatiin isin waame hangafa gara maannaa yookaan immoo duraa gara duubaa akka waame. Gammachiisa irratti warra gaafii qabatuu fi daqiiqaa tokko isinii qabaa yoo daqiiqaa tokko dhaabate baay'ee keessan ofiisaa daqiiqaa keessan itti fayyadama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dura durso Rabbi akka guyyaatiin nu gahee qabsaa'aa keenya ayyaatu gurguraas tajaajilan jitu agamee isarraa kitaaba kana bitachuuf baay'ee gammachuu guddaa qaba. Dura durso wanni an jedhu kitaaba kana wanni an sirraa fi asii biteef guutamaa hawaasii fi gadi gammadaas keessa qabate. Jiruutiyya haga jiru namni ani yaada qabsoota na keessatti yoo jiraate gadi gammadaatii fi guutamaa hawaasa. Waan jedhan qaba bara 1991 yeroo adda bilisummaa Oromoo gullallee ture waa isaan bitaa turan waa isaan itti dheenna waan beekuuf onneetiyya keessa jirta onnee isaanii keessa jira galatoomi seenaa isaanii barreessite isaanii ija isaanii ilaaluun silaalaa guutamaa hawaasi leencoo natti gammada gaafii kee takka gaafii kee takka sun maali? Warri keenya kan jiru sodaadhaan keenya warra tokko gammee kottee duudaa jedhaani warri kottee duudaa akka illee isaa waan itti amanan beera polotikaa saniif jedhan beera polotikaa kana akkamitti wal araasuu Oromoo fi isaan wal araasuu dandeenya. Galatooma daqiiqaa isaanii irratti bitanii ulfaata horii ta'an kan illee akkasuma. Gara gaafii jechuun gaafii rabbiisa. Assalamualaikum. Sagarabbi guutuun akkan mogolin nu deebis. Borondee borobbi akkan mogolin haa deebis. Wanni takkittiin waa qabsaa'u dura wal ta'u. Angaafii kiyya xiqqoo isii yeroo naa kennu mammadamiin. Yeroo xiqqoo isii maaliif dubartoonni yeroo baay'ee yeroo arganne wanni an gaafachuu fedhu wanni an beeksisuu fedhu waan xiqqoo jiruuf dhiifama naa godhi. Wanni an jedhu saba keenya walaa
Oromoo mataan qaccabee ol ka'uu dadhabee dhiigni isaa haqaa dhaqaca'uu jiru. Kanaafuu yoo nu qabsaa'uu barbaanne nuuf jedhiitii dachii bineensaa sanitti hin deebiin ta'a. Haqa yoo jette ammoo haadhuma sii boollee si biraanii. Yaadan ta'e qaba. Amiin just give me a second. Yaa kanaafuuyyuu haadhuma sii boollee Kaitiano po. Namni tokkoyyuu si hin gaafanne wayyaa akkasi gaafata. Ati daa'ima tokko qabdaa hin beeka Oromiyaa. Oromo. Kanaafuuyyuu namni waajjiruu wayyoo hallufate ilme yoo badhiifate Oromoon ati argitu baay'atee jennaan dhumachuu dhabe. Ilme argadhuu kana sii qaame. Where does your political view stand now? Because we're confused. Before you told us about Saporima and all that, and we were like, we want Oromia to ourselves and we don't want to share it with Ethiopians. And now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we going to bridge that between Sabonuma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm going to be confused. Okay, galatoma jecha. Gaafin kiyya dura Jawaari kan gaafachuu barbaadu osoo mootummaan kun hadda dhufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama Jawaar abdiin qabsoo karaa nagayaa irraa qabu ammas ni jira moo guutumaan guututti abdii irraa kutatee jira kan jedhu. Sadii ummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Afraffaa sochiin haddaati godhaa jirtu kun akka dhuunfaa keetiitti immoo marii warra dhaaba keenya kan kaafa'oo waliin kan socho'amaa jirudha. Yoo akka dhuunfaatti ta'e miseensummaa kaafa'oo gadhiifteeti immoo osoma keessa jirtu kophaa kee socho'aa jirta. Galatoon daqiiqaa ofii irratti dhaabee namni maruu daqiiqaa takka bira galina gaafii gaafatame immoo ittiin deebiin hafilee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like to speak English to make clear my question. The only thing I like to know, anybody here just want me to know, what is the highest expectation for educated movement can be hoping, thinking to bring a change to Ethiopia or as Ethiopia, that's fine, Oromo, Ethiopia, same thing. English and connect. Abdi Guddan, Atik Abdu, Tanandura, Gavia Kanale, Gavatin Ture, Tikin, Jalkabarag, Bati Jare Ture, Will Jare Ture, Abdi Kamna, Bakatonige, Najene Ture, Wonisun, Abdi Kerotin, changing Ife Ture, Argine Ture, Hado, Yero Amakanat, Sambira Davare, Kadu Edue, awala me kalati nyate bai e ko manama kan ya desetre hada o ammat abdi kan amete tuke abdi suni ko nun tutte e tarsimo ataka abdi sun akara kana tinde na
hiriiruma makalee deemnee makalee deemnee moo bifa haaraa deemna waan jedhamu utuu kan dubbatee na gammachiisa. Galatoomii daqiiqaa ofiitti fiqee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko yaada tokko ammoo gaafiidha. Gaafin kiyya wanni lolaniin durii miidiyaa jettee miidiyaan OMN akka inni ta'e nurra beekamillee argine waa'ee miidiyaa kana akkam yaadaatiin hin jirta lolli guddaan durii isan jette lolan miidiyaatti dhaabate moo maaliin OMN eegiyoo inni shira adda addaatiin waan tokko ta'e akka poolitikaatitti illee yoo ofuu hin dandeenye dabartee gootee waan miidiyaa maaliif hin jabeessine siin jedha. Yaani tokko ammoo kan siin jedhu mataa kun keetii waan taate argite akkama nama du'ee boollaanutti baheeti. Asiin durallee of eegisiin jennaan waan hojjette amma argite of eegitii tana akka gaarii of eegidaa qalarraan duutu nama miliyoona 70 irraa duuta. Lubbuun abbaan hin eegni waggaan eegdu jetti Oromoon akka gaarii of nu eegisiin jedha. Suniyaa tataanii warri nuu jedhanii reefu Colorado women's for the Johar jettanii sandala akkanaanii bakka isteeta hundatti akka inni ilmeen nu argatu nu godha. Baay'ee danda'a micciirraa baafamanii hidhaanitti nyaata siin jedhe san asitti gaafa dhufee nyaachuuf qopheessaa bi. Mootummaa kana fiduu fi baay'ee dadhabdee investigeeti mootummaa kun dhufu. Ammoo haga hidhaa baate namicha kana deebitee hin dubbine. Maal dubbisuudhaaf haga hidhaa baate. Wanni kun qaamota kanaati lafatti fuullee hin beektaa namni si caalaa beekullee hin jiru. Garuu akka mana hidhaatii baate namicha kana deebitee hin dubbifne. Maal anillee mootummaan kun akka kufuuf deemu hin barbaadu karaa kanarratti si gargaara karaa kana godhu waan kana godhu jettee maatu hin barbaadu. Tokko lammaffaan ammoo dadhabbiinuma namicha kanaa qofa haasaa irraa ammaa gadi bu'an. Jabina namicha kanaa hoo hagam beekte jabina namicha kanaa akkamiin maali irraa beekte. Hoggansa Oromoo jettanii gaaddisaa hoggansa Oromoo jettanii yeroo walitti qabdanii sanillee isin harkaa diigee balleesseera. Jabina isaa hoo maal beektaa sanirraa yoo ta'u namni ta'e bareeda. Gaafii lama qaba. Haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun haalli siyaasaa biyyatanii kan himamu gara dhabee jira. Fakkeenyaaf lammiileen nagaa bahanii dhabuu hin dandeenye olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru. Dinagdeen biyyattii bu'uura'ee biyyoonni mootummaa humnaa ol ta'e lammiileen of jiraachisuu dhabanii jiru. Hundaa ol waraanni biyyattii gaaga'ama hamaaf saaxilee jira. So mootummaa biyyaa bulchaa jirus ta'ee loltoonni daggalaa fi atis biyya kana haabaraaduu jedhaa jirti. Ati akka Jawaaritti biyya san waldhabdee xaxaa kana keessaa baraaruuf tooftaan ati fayyadamaa jirtu maalidha? Warra PPT sirraa jedhaa jirtamoo mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jettamoo filannoo hirmaattee haala sirreessuuf yaadda? Gaafiin lammaffaa kee ammoo kanumaa duraa gaafattee wal qabata. Sunis jaaladhuu jibbii fuulduree biyya sanii ganaa kan harkatti tuftii maqaa rabbiitiin. Amiin. So gaafas caasaa mootummaa keessatti kaabinee fi siivil sarvintii yoo jedhamu jira. Irra caalaa keessumaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa siivil sarvantii jiranii kan danfiin sabaa isaanii yaaddessuu miti yookaan irra hedduun isaanii iddaan gaafa ilaallu hidda Oromootiin ala so yeroo hedduu icciitii sirnaa dabarsanii kennuu fi biirookkiraasii mootummaa garantatuudhaan hudhaa kan ta'an hedduudha. Kana fuudhaan kaabineen qofaan haalota sirreessuuf yaadamoo dargaggeessa Oromiyaa siistem keessa seensitee qophii haala durii taasisaa akka si'ee kan jajjabeessita. Walumaa galatti dargaggeessi hoggansa kee jalatti biyyatti tajaajiluu barbaadu gorsi yookaan dhaamsi deemaadha. Galatoomis jaalannaa waan sirriitus jaalladha. Ammaa fi gahaa kanumarra dhaabnee yoo hireen jiraatteetti deebitanii deebii Jawaar deebisuu caqafnaa ulfaadha.
galatooma dhagahan karoyya banki akka waa'ee guutamaa fi nadhiifaa gaaftan wanni kitaaba kana barreesseef tokko osoo jarri sun kana barreesse guutamaan nadiin jaarraan Bisa Bagata, Bago Butu, Baru Tumsa, mereka lah kau. Baru Dacasa, kunanti osofulu shantam mengubarnya ini. Muarra kaki isam buat lalu sesafar mereka lah, ni lah kata itu peju. Kita makan gara kemarin ni gertan. Ani gara sabun magara kapsul kami sini, wajah gara anak gaulan ni, anak ibu taman, anak tok kaisa gara. Argem beku bagian mereka, bagian joluman dabre karena akai sari tu gota kabacun jolle jalan tu gota gota karena sena sanwar dibaitan hati katua udah tuan itu kolle berresun berbaca ada ka gara sabota bira jecha sama bira tu jecha talin umat ada dalam sini. Kote malo ni asu donggor aku kan. Wan namni sinje chumbar bani na wani jerina. Saba kede sato. Makai ni diamun diama. Numma tu dajar. Numma balage ni, numma kabajata, numma sabuka. Balage normal warap se yetcha. Ummat buddha ko balage sedikit suka. Kesan tu amwarna gaafa amna heddu deemne mirga heddu oyyeeffanne biitinuu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti afaan itti rabbi jaan dubbatina waan akkasii yaadattanii miti maqaa biraan maqaan taane gaafa nuraa mana gamtaa akka dhukkubu waan nu dhukkubsu saba biraatiin hin jeena ammallee irran deebi'a jaratiin bilqinnaa maal jetti Oromo Amari Rabbi Wadratu. Danga dera wal kesa kamna, sena dera wal kesa kuman nekira. Wogota ibata maf wal tibu nekira wal falma kamna. Ha akata sena ituba nuviata du akata rafuru nekira rumma. Garu amma fete wal jibira amma fete kiti namale adaba undandi. Khanaf Nus hayyon ni fi garoonni gama isaaniitis gagama keenyatis gara jidduutti dhufanii wal hubannaa sossobbii abii godhe sadii miti. Balaan hamaan biyya sanatti abii fide uummata Amaaraa keessattuu humnoota siyaasaa Amaaraa dogongorsu. Waadaa biyya saniif hin taane fi hin danda'amne waadaa galee. Booda jala kana galee immoo lola isaa wajjin seene. Nuti kijibu ummata kan. Ummata biasa sani kijibu kamu. Jibu sing kamu kijibu sing kamu. Nuam berbadu kamu isawan berbadan jer. Sawali mereka. Siasa sabah jibani ama siasa sabah kegesa jer. Jijiro biasa tu buat aja na. Sabonman siasa sani kuda nama dia mau sabonman marah. Kenapa? Ilaalcha goggogaa durii keessa isaanis nuti ta'uu qabna jechuudha. Yookaan balaa hamaatu nu hundatti dhufa. Lolli hamaa nama godhamaa jiru naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaatitti. Tokko mo'atee tokko hin danda'amu mootota akkasii. Kanaaf nuti akka hoggansa Oromootitti ejjennoo qabna. Biyya nu hundaaf taatu jaaruu qabna jennee yaadna. Isaan keessais ilaalcha akkasii kan qabu guddaa. Rakkoon maali? Abii nama halaqaa jedhuun malee nama sii jedhuu hari namanneef namoota fakkeenya namoonni akka gattuu warra federaalizimii fudhatan turan. Warra isaan keessaa raashinaal ta'e ari'ee balleessee maal godhe dargaggeessa arsee bosonatti naqe. Siyaasaan biyya sanii bosona keessaa moo qabdi. Oromiyaatti haa taatu, Tigraayitti haa taatu. Kun isa reyaalitii dirqamaa kana social media irratti illee hoggaasoftan jechaa fi ilaalcha Oromoo madaa
naamusaan dhiyeessuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira kun dhuga. Kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waantu miti. Kana ka fide Abiyyi mulli xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuunis ta'ee dhabuurra raka'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee hidhiidhumtee caccabtee aangootti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefamee nu hidhamu. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuttuu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo biraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggan siyaasa akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti humna waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa goone. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xixatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture waliigaltee cidii tokko ni jiru. Torban sadiif nama lama lamaaf ta'anii gama lachuu irraa marii bal'aa godhamee parsantii 95 waliigalamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marsaa sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf kan sanyiin faan obboleeyyan isaaniitiin wal lolanii walajjeessuurra galuu isaanii waan gaarii jedhanii yaadu. Garuu nageenya hin fidne bakki isaan irraa deeman already waraana biraatiin kuufatamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaattis ta'ee bakka biraatti nageenya kan hin barbaanne adda durummaadha. Mootummaadha jechuudha. Abiy har'a nagaan barbaada marsaa sadaaf qophiidha yoo jedhe gaafa waan kana barreesse dippiloomaatonni Ameerikaa fi Noorweey dhaqanii turan Itoophiyaa. Hin barbaannu kan jedhe mootummaa. Har'a nan barbaadu yoo taate ulaan banaadha jechuudha. Kanaaf saniin hubatamuu qaba. Wanni mootummaarra dhiibbaa godhaa jirru, wanni mootummaarra fuulleeffanneef lolli gama tokkoo gadamaa jira yookiin immoo uummanni gara tokko qofaa miidhamaa jira jechuun miti. Ijoollee waraana bilisummaa Oromootis naamusa xiyyeeffachuu qabu. Maqaa uummataatiin qabsaa uummatarra miidhaan akka hin geenye cimsanii komaanda kontirool isaanii disipiliinii isaanii fooyyessuun dirqama. Komii uummatarraa ka'u kana dhaggeeffatu qabu. Fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka hin duuneef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Ana akka kiyyatti Abiy kana furuu fedhiinii fi ammatti immoo dandeettii waan qabu natti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyaman natti fakkaatu haala deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu miti. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasaa biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'ate wal dhibdee biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebite afaan qawweerraa gara waltajjii siyaasaatti deebite nagaa buusutu gaarii yaadu jedhu qabu. The question my sister asked, where do you stand? I stand in the same place you have seen me when you were young. I joined this struggle to empower the Oromo people, to ensure our dignity is respected, to ensure we as a people are granted the respect and the rights we deserve. We have progressed, you know. This struggle started in the 1960s.
In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, Kube, and all these things. This was in 1970s. In 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas, Afan Kallo and other movements led to the OLF and reconstruction of Oromo. This led to formation of Oromia in 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to evolve into Kero movement. We toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights, as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the rights of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected. Their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state is very important. That's what I'm working on. Gara Motumma Yokufe Motumma Yokufe Kopi Kapdani Kun Kama Kopau Saniti Kama Kopau Mal Jenne Kampura Mata Jarra Onneda Amansirna Samboda Mili Tarkampata Itu Shakina Karatu Alde Kras Dendi no. Contingency plan kamna in case something happens. Anama saniya ko ya kesa ang work kabati mal yang kana sarimit na natin so. Sanimit. Kapso ang bola 2018 fit nature. It's over. Kapso ang gon sun akka ummata tajaajil. Kapso sun danta ummata Kenya kan tajaajil. Ang gon sun tan anggo Orma Rabune Murna Oromo Kenya. Murna Oromo Rabune Umat Oromo Kenya itu kapso Oromo. I'm not worried about the Indo-Abi. It is coming. Amma Vedan Sudana, Amma Vedan Maya, it's coming. And Abi Bodan, Oromian, Ethiopian, Nanolisun, Balahama Kesa Kasene, Hali Jirenya, Hali Awasuka Umata Kenya, Kanam Majura, Akafoyo, Amma Maretu Kamnal. You know, this is 2016 we are at them. OLC and the Oromo Convention, they only did that. Amamos and Daran Kopau. Kopau Kabu, Oka Kalita and Chicago. I'm going to see Kobamu to Yadin as Roko. That's the point. Oji Namajiru Koka Jalan Brakatimbani. Lamapa institution ni apa we have to move. Step into a Gama Jiko, be a Diga component, Ramisu.
itti dhiibnaan diiga quufa. Suusaayidal. Kanaaf osoo hin diine sarjikalii bakka qabsiisuu barbaachisaa jechuudha. Gara waan tokko yoo eeggadha. Nuti Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaaf barbaannu. Oromiyaa irratti Oromoon ifiin hin bulchu. Kanaan egaa hin kennu jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka fedhaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረት የምንፈልገው ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም። እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሄድ ነው። ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ህዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድ ነው። ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም። ሁሉ ቤቀሙ አይችሉም። ከዚህ ሞቱማ ኦሮሞ ነው። ሞቱም ተቆጣ ሞቱማ ኦሮሞ ተጀለምቱ ኦሮሚያ ረቶ ወዳደ ሞቱማ ኦሮሞን ፊለን ተደንታ ኦሮሞ ተርካመጂ ተደርጋ ኦሮሚያ ተደርጋ ኢትዮጵያ ደግሞ ሞቱማ ሰባሰበሞታ ነሙ ፕሮፌሰር መረራ ዋጆ ሁሉም እንደቁመቱ ይላል ነሙ አከዳቢሳት akka gumaatisaatti akka balleessaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruudhaan akka barbaannu jechuudha. Qabsoon nagaa itti naman. Qabsoon nagaa taasisuu dhugeessi qabsoo Oromoodhaa bara 1900 keessa 90moota irraa kaasee dhoqqee keessa seente akka buqqaafne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee ni galan. Kana jechuun garuu qabsoon hidhannoo magaggeeffama. Qabsoon hidhannoo is a part of life yookaan keessatti qabnu. Qabsoo nagaa malee kabiraan ta'uu isin warri bosanii kan qawwee lafa kaa'adhaa gara yoo inni namni nama dhagahu jiru. So I'm not naive. Qabsoo hidhannoo xiixaatu deemaa jira kan keessatti. So I recognize qabsoo hidhannoo biisanii deemaa jira. Qabsoon hidhannoo kun faaktiidha. Dhiibbaa uumaa deemuu jira. Kanaaf qabsoon nagaa amma boonu sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirni abbaa biyya maqabu isa anokrasii sirna darree sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhu humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaafii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tarsiimoo haaraa keessatti sanitu jinqabina waan gara fuulduraa dalagamu waan agammaa haasa'e irraa waan tokko tokko isin galuu danda'a. Tarsiimoo haaraa qabna. Tarsiimoo haaraa fayyadamu kan durii irraa kan dalagee fi kan ammas dalaguu danda'a. Hubadhaa Oromoon, Itoophiyaan, Gaambii, Afrikaa, addunyaan 2018 duraatii fi amma adda adda. Kanaaf tarsiimoon nu baamu keessattuu tooftaan nuti baafnu haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatamaa sirnichaa akkasumas haala qabatamaa naannawa keenyaaf addunyaa kan jiddu galeessa godhate ta'uudha qaba. Sanirratti itti qophoofnee deemaa jirra. Sodatuu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalitti namana I am a result oriented. Jaarmanii biizinasiin tokko yoo jiraate tirfii yoo buusin numa kasaara. OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Sanboota warri keessa jalqaba turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle.
Maal yoo ada galaa ture dur doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii isinii kenninaa. So kana warra boordii gaafadha. Boordii gaafadha maaltu ta'e akkamitti akka ta'e san gaafadha. Gama keenyaan isaa wajjin mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaara yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiirame amma nama meeqaatu niwusii keessatti TikTok irraa immoo seenan irraa argattan Twitter irraa immoo seenan irraa argattan. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kanuma wal qabatee rakkooleen bakkoota adda addaatti diaasporaa eegaluuf argaa jiru kun jaarmaaleen hawaasaa laaffachuudha. Amma ka tokko kawaa inni wal fakkaata. Jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolluma keessa jirtu kanaafuu qaruudha. Hawaasni keessatti du'aa jiru akka waliin jiraatu jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Gorsa nani qabu kan mani yeroo kennaa ture. Warri hawaasa hoogganuudhaaf filatamtan waada eegaltan dalagaa akka guyyaa dalagaa uummata tajaajilaa. Yoo immoo biizii taate dhukkubsattan biyyatti waa shakkalachuu eegaltan gadhiisa qabdanii rafina shofeerri marii qabatee rafuu hin qabu. Uummanni yoo hordofa kan hojjedha kun maal hojjetanii jaan yoo hidhamee baatii jaatti homaa bu'aan buufne laafataa ka deemu taate wal gayaati irraa lafa kaaya nama biraa keessatti ijoollee biyya kana aadaa beektu afaan beektu daa'imman ta'an ijoollee baay'eetu hin jala guutte akkasii guutte. Kanaaf namoota akkasii fida. Jaarmeen hawaasaa isin jaartan immoo ka qabalee biyya teenyaaf akka osoo hin ta'in ka kaawuntii biyya kanaa ta'e sarbiis horreen kan uummata kan tajaajilu ta'uu danda'uu qaba. Kanarratti hojjedhaan isin jaa waa'ee taayyeetiin kakkaaftan taayyee qofaa miti. Namoonni baay'een irra ilaalina. Namoonni baay'een dhugumatti jijjiirama dhufe kun Oromoodha jarri kuni. Gurbaan kunis Oromoodha. Dongora fedhes yoo qabaate laafina qabeessa yoo qabaate gorsinee gargaarree tumsinee cimsuu fi qabne itti amanee deema. Lammaarraa eegalte taayyeen baate haala kanaaleen coobaatii boodarra qajeelaa hundi isaanii jiinulli yaadan bara. Jarroonni kuni sabboontota warra jiruu isaanii qabsoo keessa ture. Warra yeroo dheeraa hidhamaa rakkataa ture. Yeroo nun mormaa turanitti waan nuti agarre nagare. Saba ganuudhaaf saba jibbuudhaaf osoo hin ta'in waan nu agarre argaan ture. Itti siqanii tuttuqanii gorsanii kuntuutanii hasaasanii dadhabanii akka taayyeetti hin jiru. Kuuccal jiru. Abiyyi murri naannoo sanii nama qabsoo keessa guyyaa tokko bulee jibbaaf sodaa hama qaba. Look what they did. Warra abaa'oo keessa ba'ee isaan keessattuu nama xiqqashoo abaa'oo wal tuqata. Foobiyaa qabuuf nama qabsoo keessa ture. There is a psychological reason for this. Akkaataa uumama jaarmaa saniitiin sadii wal qabatee jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanallee qabsoo keessa turan sirna kana tumsaa turanii gaafaas deebi'an itti fudhachuudha qabu. Garuu immoo har'as eega badii kana hunda arganii eenyu caala isin caalas na caalas warra sirna san keessa jirutu yakka uummata keenya irratti dalagamaa jiru beeku. Yakka kana osoo arganii gadi ba'anii yakka kana defeetu godhu mimmiidhagsu warri ammallee yaalaa jiru ofitti kaanuu qabu. Yoo ammallee abdiin kutin reeffaanaa sagal garagalchan jedhaniini yoo sagaltamii sagal garagalchuu barbaadan gara haa galchanii garuu nutti as garagalchuu turu kaasuu dhiisuu danda'uu qaban jechuudha. Kun dhaamsaanii warroota akkasiitiin qabu. Reedhaa baatee abii guddinni haa jiru maal haa baasu dha maraasu. Waggaa lamaa ol sirriitti ol bade. Erga ni dhaabee booda wal arguun bu'aan qabu. Garuu karaa namoota jidduu jiraniiti
Isaanis qondaalota jiraniinis qondaalota isaa hedduun argaa ture. Dhugumatti maal lafa fakkaataa ture lolli sun lolli hamaan Oromiyaa fi Tigraay ta'e sun haalli addunyaa sun hundi ni jijjiirase. Namni kun tarii gaafa aangoo qabatu san dargaggummaa muuxannoo dhabuurraa I thought he would evolve. Hammaatee ta'e. Ukoota lamaan darbe kanatti yaala. He has increasingly deteriorated. Kanaaf ana qofa yoo namni tokko dimaasa mootummaa sana keessa namni tokko namni amma isa marsee jiru ministeerri jeneraali kun hundi yookiin sodaatee ilmaan fi bulchachuudhaaf achi ta'a yookiin immoo maaltu namni akka fedhannee haa godhu irraa hin fayyadame jedhee ta'a malee namni tokko waan kana geeddaa sun jiru. He is all by himself on his own island. Kanaaf nama akkasii wajjin yeroo isaa sun jabinni isaa maal yoonaan jette waa diigu. Waraana diige, paartii diige, dinagdee biyyattii diige, amma immoo mana hiyyeessaa diigu jiru. Nama taankii keessa taa'ee namni tokko gartee Kaalifoorniyaa kan lafa fakkaate ka taankii keessa makiinaan deemaa oolu tokko saniin jaayilama jettaniin naga keessa I have never seen anybody as distracted as this guy. One hedduu isatti waggaa nama kee ta'e nama sirraa foon kee waggaa ta'e it's just painful, you know. It's painful jechuun I'm so ashamed. Wanni tokko callisuu yoo dubbaddoonni hin qabu. Ollaan uummanni addunyaa kun hoogganni kun gaafa dhufe hundi maal jedha eessumaa kana fiddara. What's wrong with him? Namni ogaa dhufe fuudhe paarkii keessa namni ogaa fuudhe akka daa'ima makiinaa irra kaa'ee deemu. This is not statesmanship. Biyya gaaga'ama guddoo qabdu taakkanaa hadiisiiti. Biyya tottolfamte akka Noorweeyyu osoo warra teesse tapha daa'imaa tapha ijoollee amma inni godhamu. Kun nurratti you know he is our image. Rabbi jaati. Namni ogaa isaa argu nu argaa barsi argaa bakka Rabbi jaati. Ogaa isa argu ogaa inni akka ijoollee taphatu argu. You know historically ni tuffatamna bara biyya sanitti ni tuffatamna. Gaafa duraa gaafa qeerroo sana hidhaan walitti harreen deegamanii bulchi jechaa ture. What is the rule today? Enough, there is no point wasting time with him. I don't think he will ever grow. Akkuma makadada jeetu, ay tayo sa'yo na rin kanila. Harap bibli. Kanama karu, I don't think he will change. Biyatti sirree sumoo, sirna sirree sumoo diimuu fayyadtaniif yoo parsantiin takka sirraa waraaf carraan jiraate, carraan sun banaadha. Karaa lammataa sirna kan jiru sirna diiguutti nama kana. Sirna kana dhiisaatii sirna wayyaanillee diiguu nama hin sirna diiganii ijaaruun is not easy. Keessattuu haala amma biyyi buututte kana keessatti callee citte taatu. Kanaaf bishaan hanga dhangala'e dhiisanii hanga keessa ol qabuun barbaachisaadha. Warreen naannoo sirna kan keessa jiran ifis biyyas baraaruudhaaf falamiidhuu qabu. Kana garuu teenyee du'aayidhaan hin goonu gorsuudhaan yaallee jiru. Kana ibidda jala shirna filannoo lama qofa akka qabaatan goonu. Takka ifii biyya baraaru takka ifii kufuudha jechuudha. Kanaaf akka na fakkaatutti karaa sadii akkuma isin jetti. Namichi qalbii horatee karaa deemu warri naannoo isaa jiran laalanii furmaata tolchu deemu baannaan waliin gara tokko deemu jechuudha. I prefer the second. Why is it service dan berbeda juga? Because civil servant tidak fakar beruang gak? Gak bicara berang gak pun negara pati. Civil service ini takkan hujat tak butuh mah gitu pun. Blown is the nuts and bolts of the government. Butuh mah kadang pun, it's not the political appointee.
Barbaisa, strategic leadership kan, political appointment, ministerial commissioner ini, kalaki dah. Kalau jadi war buloni, gomman, zaitin, makina ada, birokrasi, civil service. Biyo orang dalam biyo ni area kuni, warna ni acala bisa orang kita ni, agak dulu dah kalau kopi kan itu memang raka khas. Meritocracy. China loga tu kumala ma oli oji motu ma sai ba formatan se ni promotion ada kira formatan se Lee Kuan Yew kan biat bara kisune uratan oji dia ramada mulafis oji dah ulbau mulafis dan deti bernota ko sonte dan deti rawachi wanti wayane numi de sato kalau jesu kan ikuti Allah Jero video kan ugan ukesa bahasa. Ummata ke de mani ti warra badno to. Warra hawasan tufani. Warra hawasan jibba me hawasan jibba. The most incompetent ukesa lalani ti karani bahasa. Namuda kan warra sa bahasa. It's a fact. Jara kan butuh ti kesa ada undan ni. Garu. Then for the next generation of governments, ketua kata sakoronatis. Meritocracy, merit-based recruitment, merit-based promotion has to be our guiding principle. Sanyong boni sirni bulchiinsa namoota dandeettii ogummaaf naamusa qaban guutuu baannaan corruption dabalataa deema, government inefficiency corruption fida rakkoo xaxamaa biyyoota baay'ee laafisaa deemu kana waan bituuf kana irratti deemna. Tauman di orang iman orang iman sesi kalau orang meneliti itu kero jangan tu kau seorang tidak balik yang terima lah orang orang tu kalau semua itu di jalan dah itu fun mutagari mutarja mutanamusa kamu Amin tobi keso katu jira warrawan kana kille se duga hindu kana to ma saganta bareda to la ero ke malin ja maga to ni bullo me ma ga ga na karbo pesi ero ngwagi olgei to kana ni saru nani buka sha nani profesor irraga nadi de mi dulu olgei oromoti dage tantuli to cha disorganized ta babbate kabaja cai to koje hamilen san buah di bedu karena boleh terjadi to goga ko pesta karra kanat garma berita ko tadi sound system berita ko tadi security sa chini sejani nama kabajan gammachulan tajani tadi case ni badaltan hawazi ke sini cuma hawazi ke sini bor bolte in branch lo yakan gam service this service. This is leadership. Yeah? Leadership itu diambil itu. Kalau alangkah kerja kita bukan leadership is service. Service umat durusani kali, gammachu, fedi, satisfaction umat kan akan client kita lalu kerja. Akan ufin akan business leader itu, akan CEO, akan manager itu lalu tadi. Umat akan client kita lalu kerja. Client itu pulve. Bukan orang kebatan, toko pak quality mesha sih kami tu gari tu milo letak. Oke itu pun fulai pada, kesum mesha ni, apa dukan orang ikan. Kasih ni nanti nuhai mesha toko pak beri tu. Consistency, buaya berlalu fusul kata tu. Fula beri kan, gak masih kau mesum mesha, dek. Cuma kami ni gari sa kawan kan kau pestan, kita beri kan. Hebat tu wajibnya cara kau kami. Kopi ada apa? Asyik share, asyik aktivis dia, asyik chairman community. Karena akhirnya masjid presiden di, akaras hawas akaras di facto presiden na pagkata. Amat ang mereka narga, ya kan itu. Impurta tu hijau cina. Hebat tu gare cuma itu kalau ma, awas sih gak ada. Amat untuk tim ni. Kero na sirtani sawan nis, punto na kesaru. Toko roso pakai sini, sini farse.
bareeda ture. Tokko tokko yoon isa gaafadhe hanga tokko fedhe finatti hima walii galatti hedduun isirraa boona hedduun isirraa gammade bara dhufus hawaasa keessa cimsadhaa akka duritti hedduu leeccannoodhaan isin rakkifnu wanni ani isin gaafadhu wanni ani isin gaafadhu tokko saboota biyya keenya obsaan focus eyes on the prize focus on the guy. The biggest problem for the country, Oromo is the biggest liability is Abiy. Ini saya cerita. Rakon Cina jirti. Pergama kero rakon Cina mau tuh. Full lek kan ya. Amma full lek kan ada. Hawa sajirati, wajib dia. Wajib itu wajib dia. Ini kok kau dulu dia. Cerita ini na. Kebanyakan Oromo cerita untuk jumlah tahu. Warra isin keessa warri biyya galee waa daldalatu kana tolee godha. Warri biyya galee daldalatu kana qorin jiru. Dhuftanii garuu uummata kana irratti assaayimentii godhatanii uummata kana miidhuu we will not tolerate that. Let me tell you. This time around we are going to be very fast, very efficient, and but also very careful. Waan tokko beeka mootummaan sun amma sheer kaampaaniidha. Gubbaan gadi keessa jira waan hojjetamu tokko tokkoon beekna nama ala kanaa dhiisi lafa jala kan hin deemu. Uummata wanni dalagamu deemu waan uummata keenya gara gargaaru waan ta'eef gaaffii yoo qabaattan mormii yoo qabaattan morma. Garuu waan uummata keenya miidha waan uummata keenya qoqqoodaa irratti we are not going to tolerate that. Clear? We are not going to tolerate that. Isinillee sirriitti godhinaa. Itu galatuma nagaan na bulan. Hawaasa keenya inshallah galatuma rabbi isin irraa jaalatu dubartoonni keenya hedduu sa'aa tokko guutuu isin dhaabne ifama guddaa godhan warri security kaadha mana kana bareechanii akkanatti nageenya keenya eeggan hedduu galatuma rabbi isin irraa jaalatu akkasumas hawaasni guutuu ulfaadhaa galatuma thank you so much rabbi keenyatti waliin waa deebisu. I love you Oromoo. Bye bye.